Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa Yooyyaa harka fuunee isiniin jedha. Yooyyaa harka fuunee isiniin jedha. Warroonni maatii kiyya taatan akkuma maatii kiyya taatanitti na jajjabeessaa isiniin jedha. Warroonni immoo chaanala kootiif maatii naaf hin taane maatii naaf ta'a na jajjabeessaa isiniin jedha jechuudha. Inna har'a viidiyoo gabaabduu wayii seenaa wayii kan qabatte jechuudha kan inni qabadhe isinii dhufe yookiin immoo wantan keessa kiyyatti yaade tokko isiniif akkaafaluudhaaf jechuudha. Torbee lamaan darbeen dura raachuun obboleettii isaa waggaa 16 adda ba'anii wal dhabanii yookiin immoo innis yeroo sana nama xiqqaa ture ishiin illee daa'ima turte jechuudha. Daa'ima nama waggaa 4 guddifachaa gara Kanaadaa kanatti deemtee turte. Achiin booda ishiin illee waggaa 16 erga fudhatanii biyya sanatti jechuudha kan ishiin guddifachaadhaan fudhatamte achitti guddatte jechuudha. Inna raachuun immoo nama Itoophiyaa keessatti guddatedha jechuudha. Inna haadha malee abbaa malee obboleessa malee kan guddatedha jechuudha. Obboleettiin isaa isheen xiqqoo Kanaadaatti fudhatamteetti. Obboleessi isaa kan isarratti dhalate du'aan obbiraa dhabeera. Haadha isaallee akkasuma du'aan obbiraa dhabeera. Abbaa isaallee akkasuma du'aan obbiraa dhabeera jechuudha. Innaa kana biraanuu immoo Waaqayyo gizee tokko tokko akkatti nama uumutu jira jechuudha. Waasii kenna, kennaa wayii kenna Waaqayyo jechuudha. Yoo abbaa kee fi haadha kee yookiin immoo obboleessa kee obbukeedhaa hin qabdu yoo ta'e mucaa kana baqa jechuun uumaadhuma rabbiitiin beekaa godhee xiqqaas akka jaalatu guddaas akka jaalatu kabajaa hundumaa qaba jechuudha. Garuu isas immoo akkasuma uummanni isaa baay'ee jaalata. Isin galee uummata saba tokko miti kan mucaa kana jaalatu. Uummata saba tokko miti kan mucaa kana bira dhaabbatu. Uummata saba Itoophiyaa hunda beera-beera-sabii 84tu mucaa kana wajjiniin dhaabbata jechuudha. Inna maaliif isa xiqqaarraas isa guddaarraas jaalala qaba jechuudha. Akka carraa ta'e waggaa 16 kan turte obboleettii isaatiin wal arganii gammachuu akkamiitiin akka isaan turan hundi keessanuu miidiyaa kanarratti ilaalaa turtan isiniin jedha. Inna ammas immoo kaleessa wantan arge wayitu jira. Inna waan kaleessa galgala kaleessa argetu jira jechuudha. Maal argite naan jechuu dandeessu. Mucaan kuni geemii kan inni tiktaakii kanarratti qabatee ji'a 3 ol ta'uu danda'a jechuudha. Ji'a 3 olii garuu kaleessa jechuudha kan inni taphatee otoo inni hin taphatiin dura ajandaa wayii uumanii turan jechuudha. Ajandaa wayii warroonni uumanii namoota beekamtii qaban yookiin immoo nama biratti fudhatama qabu. Jarri kun beekamtii qabu warra jedhamu. Tokkoffaa doktora kan jedhe of waamu. Inni lammaffaa intala shugguxii intala shugguxiitiin yookiin immoo shugguxii Oromooti kan jettu jechuudha. Innaa kanaafuu warroonni kuni warroota ajandaa bocee uummatatti gadi baasudha jechuudha. Ajandaa maal godhani? Mucaa kanaaf ajandaa bocanii gadi baasanii jechuudha. Mucaa saba malee saba isaatiin ani saba kootiifan dhaladhee sabni koo akka barbaade naa haa godhuu. Isin galee eenyuun bakka buufattannaan uummata kun bakka buufadha jedhe. Eenyuun bakka buufattannaan saba kun bakka buufadha jedhe. Yookaan haadha kun bakka buufadha jedhe. Yookaan birrii koo bakka buufadha jedhe. Yookaan obboleettii koo bakka buufadha jedhe. Eenyuuf of kenne? Uummata isaatiif of kenne jechuudha. Ani kan uummataati baqa. Ani uummataati erga jedhee kan nam tokko kan nam lamaa hin jenne kan uummataati ani jedhe. Erga kan uummataati jedhee mucaa kana kan homaan beeknes kan barattes kan hin barannes footoo isaa gadi naannessitee haadha isaa duutee boolla keessa jirtu footoo ishee gadi naannessanii irra taa'anii jechan taane arraban taane wal arrabsuun homaa faayidaa takka hin buusu jechuudha. Isin galee inni garuu warroonni akkas gootan kaleessa itti gaabbitaniittu. Warroonni akkas gootan garuu kaleessa itti qaanoftaniittu. Dhugaa isinitti himaan. Lammata gocha akkasitti hin deebiinaa. Mubaarak irrattis waan sin godhaa turtan hunda keenyayyuu sin duuba dhaabbannee silaalaa turre jechuudha.
maaliif sin laalaa turre gandummaadhaan kaatanii nuti warra akkasiitii nuti warra akkasiitii nuti warra akkasiitii jettanii caffaraa turtanii jechuudha. Mubaarak wanta sin gootanis hin jiru. Ehee mubaarak maqaan isaa hin jijjiiramne hin lawwaxamne tokko. Inni lammaffaa dammoo Oromoo mucaan kun Oromoodha ani yoo jedhee zeeginnatii namni kamiyyuu namarraa fuudhus namaa kennus hin jiru jechuudha. Akka seeraa fi duudhaa uummata Oromootti guddifachaadhaan osoo dhufee mucaan kun guddatee bakka zeegaa ta'ee guddatee jira waan ta'eef namni saba namarraa mulqee yookiin immoo Oromummaa namarraa mulqee namarraa fudhatee namaa kennu hin jiru. Asirratti hin dogoggoriinaa sinii galee innaa isallee akkasittiin ji'a tokko moo ji'a lama gadi galabbaxxanii waan barbaade godhaa turtanii garuu wanta isin mubaarak gootan homaan argine jechuudha. Sinumatu uummata biratti jibba argatee sinumatu uummata biratti warra akkasii jedhamtanii duubatti hacuucamtanii boru rakkattanillee rakkoon keessan akka ifan baane sinumatu ofirratti ukkaamsaa jira jechuudha. Inni lammataa dammoo otoo kan isaa jennu uummanni mucaa kana akka ija isaatti jaallataa raachoo obboleettiin isaa dhuftee gammachuu obboleettii isaa Addis Finfinnee keessatti yookiin immoo Itoophiyaa keessatti wajjiniin dabarsaa ture. Miidiyaan kun akkuma jirutti tiktaakiin kun akkuma jirutti footoo obboleettii footoo isaatiin cufamee jira jechuudha. Isinii galeenti isaanuu deebitanii immoo mucaan kun gammachuu isaa gammachuu obboleettii isaa xumuratee hin xumuranne ganaadha. Deebitanii gadi naannessitanii gadi arrabsitanii gadi galabbaxxanii irratti arrabsaa turtanii jechuudha. Warroon akkas gootanis immoo hundi namaa isin irratti baree jira. Quba isinitti qabee jira. Isinii galee lammata wanta akkasii isinitti hin baratiin. Lammata wanni akkasii faayidaalee isiniin buusu isinillee deebitanii uummata fuulduratti jibba argattu jechuudha. Simmalee namni geemii taphatu beekullee hin jiru. Simmalee namni haasa'uu danda'u keessumaa ijoollee warri kaayiroo jirtan jechuudha. Simmalee namni haasa'uu danda'u hin jiru. Simmalee namni geemii taphatu beeku hin jiru. Simmalee baqqaalee dhugaa waaqaa otoon gudeedamne jettu otoon saamamne jettu otoo maaluma ajandaa isin guyyaa guyyaadhaan gadi fiddanii dhuftanii uummanni isin irratti dammaqee jira. Isiniin jedha asumaanii እና አርሰሴ ከየነ ጎጎ ከገሴ ተከተካ ማለከተ ቤኩሜ ቆርቻ ቶንሲሊ ዳንፈየነት ማስኒን ጀዳ ሱማኒ እና አከሱማ ከሌሰ ጅቹዳ አካ ጀሪ አጀንዳ ኡመኒ አጀንዳ ገዲ ባሰንቲ በቃ namni takkitti akka dhaqee mucaa kana biran dhaabbanne akka namni hin taphachiifne geemii kadheessaa sana jechuudha. Akka namni hin taphachiisne barbaadanii garuu immoo galata rabbi isiniin jedha wantoonni kaleessa godhame riikardiidha jechuudha. Akka Itoophiyaatti riikardii cabse onlaayinii kanarratti mucaan kun jechuuf hin danda'ama. Innaa osoo beekee uummanni keenya mucaa kana akka gaafa habiyyi እና akka gaafa habiyyi noobeelii fudhatee uummanni dhaqee simatetti jechuudha. Kan inni simatamu qabu mucaan kun jechuudha. Akkasitti simatamee badhaasni akkamii kennamuufitu qaba. Innaa kunillee nutti baratuun siniin jedha. Innaa raachuun immoo kaleessa diina isaa kamirrallee aaneera jechuudha. Warroota ajandaatti uumanii arrabsanii warroota ajandaatti uumanii bakka akka inni hin taphannellee godhanii akkamittiin inni miiliyoona galee akkaawuntii isaa akkamitti namni fooloo godhee miiliyoona galee inni maal godhee inni akkamitti beekamtii argate warri jettan kaleessa itti qaanooftanii jirtan siniin jedha. Mucaa tokkicha mucaa xiqqaa sinii galee hidimeedhaan xiqqaa kan ta'etu kaleessa namni miiliyoona tokkoo fi miiliyoona tokkoof lama innaa ilaalu ija keessaniin argitanii itti qaanoftaniitu jechuudha. Sinii galee innaa kanaafuu
innaa kanaafu wanti hundi xumuramee jira taphateera. Itoophiyaan akka kaleessaatti gammaddis dhugaa jechuun nam tokko bichaa miti jechuudha kan mucaa kana taphachiisee kan mucaa kana wajjiniin dhaabate nama yookiin saba uummata Oromoo qofa bichaa miti jechuudha. Saba beera-beera-sabii Itoophiyaa keessa jiru 84 jechuudha kan isa faana dhaabbate. Tigiraawaa osoo hin jedhiin, Walaayittaa osoo hin jedhiin, Gambeellaa osoo hin jedhiin, Sumaalee osoo hin jedhiin, eessa isiniin jedha Amaaraa osoo hin jedhiin hundinuu wal faana dhaabbatee yeroo akkasitti harka tokkoon jechuudha. Miila takkaan dhugaa waaqaan jechuun tokkummaa jechuun akkasidha bakka. Tokkummaa qabaannaan biyya sana ijaaruun illee tokkummaa qabaannaan biyya sana diiguun illee waa tokko keessaa tokko naftu jechuudha. Inna kanaafuu kaleessa tokkummaan ummata keenya beera-beera-sabii wajjiniin dhaabbatame wal bira dhaabbatame kaleessa dhugaa waaqa ani jechuun akkanitti gammades hin beeku gammachuu sanillee jechuun annan bo'ee dhugaa sinitti hima. Maaliif jechuun jaalala amma kana mucaa kana qabaachuu jechuun namni miiliyoona 1.2 mucaa kana akkasitti ilaalu jechuun otoo istuudiyoomii keessa ta'ee mee fuudha. Mi'eessa jechuun istaadiyoomii guutuu jechuudha. Namni miiliyoon namni kun mucaa kana ilaaluudhaaf faranjii osoo hin jedhiin maal akkasiin hin jedhu beeku. Innaa akkasittiin kaleessa tapha sana mo'atee jira. Warroonni ajandaa gootanii isa xiqqeessuudhaaf akka inni tapha kana itti milkoofne gootanii yookiin immoo uummata shirkaa akka hin gargaaramne uummanni kun akka hin gargaaramneef akka raachuun maalii ta'u jettanii ajandaa uumtanii gadi baastanii ajandaan mataadhuma keessaniif ta'a. Raachoon kaleessa taphate uummata keessaniif illee birrii walitti guurrameera. Innaa kanaafu ajandaa keessan garuma gola keessanitti ol deeffadhaadha siniin jedhaa sumaanii. Innaa ani immoo tokkommoo obboleessa koo raachoo dhaaf jechuudha dhaamsanii qabu. Obboleessa gaarii yookiin immoo kan xiqqaa hin jenne kan guddaa hin jenne guddaan illee xiqqaan illee akkatti jaalala guddaa qabaaf siniin jedha. Inni illee uummata isaatiif jaalala guddaa qaba. Kaleessa dhugaa waaqaa jechuun yeroo dhaqee tapha sana taphatee mo'atee yoo ka'u jecha inni jedhe tokko beeta saba kana keessaa dhalachuun kiyya jedhe Itoophiyaa ta'uun kiyya baay'ee na boonsee baay'een itti gammadee idaa nama akkana na gammachiisuun qabaayee egaa nama akkana na boonsuun qabaayee yoo jedhu dhugaa waaqa jechuun mucaan kun osoo kophaa guddatee yeroo haga yoonaa nama haatis abbaanis kabajaadhaan guddiste fakkaata malee nama zim jedhee guddatee hin fakkaatu jechuudha. Maaliif waaqayyo ganamuma yoo si uumu bakka kennaa wayisii kenneetu jechuudha kan inni si uumu. Kennaa wayitiin uumamta. Innaa kennaa wayitiin uumamta jechuudha. Waaqayyo yeroo nama uumu ganamuma kennaa wayii namaa kennaa yookiin bakka osuman baratiin beekamtii sii kenne yeroo si uumutu jira jechuudha. Mucaan kun barumsaan baratee miti garuu yeroo nu deessu akkaataa inni mana barumsaa itti baratee fi akkaataan sadarkaa kanarra jiru yoo laaltanii namoonni digirii irratti digirii fidan hagasaa beekumsaan qabani sinii galee maaliif waaqayyo ganamuma niquu godhee bakka beekamtii kennee fi karaa meeqa hin miidhu jedhee waaqayyo yeroo namaa kennutu jira jechuudha. Kennaa wayisii kenneetu sinii galee innaa rabbiin kennaa kenneefiira siniin jedha. Bakka jaalala namaa kenneefiira. Beekumsallee kenneefiira. Yeroo haadha malee abbaa malee guddate mee Itoophiyaa keessa taa'ee faranjoota dhufan jala deemee astorgaamii ta'ee hindoota biyya sana keessa deeman afaan isaanii baratee afaan isaaniitiin astorogomee sinii galee waa meeqa seenaa meeqa dalageera jechuudha. Nuti warroonni biyya kana keessa jirru afaan takka yookiin afaan lama baranna jechuudha. Waggaa 6 waggaa 7 biyya kana keessa yoo ta'e isayyuu yookaan Ingiliffaan jarri nu hojjechiiftu Ingiliffa nu barsiisti yoo ta'e Ingiliffa barannaa jechuudha. Yoommoo jarri immoo Arabinyaa nu barsiisan yoo ta'e Arabinyaa barannaa jechuudha. Innaa kanaafuu akkasidha siniin jedha.
rabbiin ganama beekamti isaa namaa kennee nama haa uumu sinin jedha እና ሱማንሲ አንድ ነገር እየተጨማመርኩ ሄዳለሁ። አሁን ግማሹ እየደረስኩ ነኝ። 5 ደቂቃም ቢሆንም በአማርኛ ወራለሁ ማለት ነው። ራቾ ሁላችንም ታውቃላችሁ ይመስለኛል። ይሄ ልጅ ቲክታክ ላይ የሷ ፎቶ ብቻ ነው እና የሷ ኢትዮ ፎቶ ብቻ ነው ቲክታክ ላይ የሞላሁት ማለት ነው። እና ትናንትና እንደ አጋጣሚ ቲክቶክ ዮኪንሞ ጌም ተጫውቶ ነበረ እና የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብና ኤብዞቹ ከሱ ጋር ነው የቆመው ማለት ነው። እሱ ደግሞ የተጫወተበት የኤርትራ ልጅ ናት እና ተሸንፎ የገባው ራቸው ነው ስንንጀዳ ኮንግራይላሽን ብለን ነበር ትናንትና ማለት ነው። እናም እኔ ደግሞ እሱ ላይ መናገር እየፈለኩት ለምንድነው እኛ ሰዎች ማለት ነው አንድ ሰው በቃ ሰው ይወዳል ከሆነ ብዙ ሰዎቹም ከሰዎቹ ጋር የምትቀርብ ከሆነ ከሰዎቹ ጋር እንደ ምራቅ ነው የምፈልገው ማለት ነው። እንደ ክፍነት ተዘግዝቆ ይሰደባሉ፣ እናትየውን ይሰድባሉ እና በቃ ይሄ ልጅ ምን ሰርቶ ነው እንደዚህ የሆነው? ምንድነው ይሄ ምንድነው አካውንቱ ከየት መጥቶ ነው ሚሊዮኑን የሆነው ብሎ በቃ አጀንዳውን ፈጥሮ እሱን እያሰደቡት ነበረ ማለት ነው። የማይቀው ነው የምሰድበው ግን አዋቂ ነው ደግሞ ይሄ አጀንዳውን ጠፍጥፎ እንደ ጭቃው የሰጠው ማለት ነው። እና ትናንትና እነሱም አጀንዳ ሲፈጥሩም ይሄ ልጅ እየፈለጉም ብበሉ ማለት ነው ትናንትና ተጫውቶ አሸንፏል ነው። እና እኔም ለዚህ ጋር ምክር የምሰጣችሁ እናትና አባት የሌለ ያደጋችሁ ልጆች እናቴ የለችም ወይም ደግሞ አባትም የለም ብቻዬ ነው ያደግኩት እና ደግሞ እኔ አረብ ሀገር ከመጣሁ በኋላ እናቴ ሞታለች እናቴን አጥቻለሁ ብላችሁ የምትከፉ የምትለቅሱ ሁሌ ማለት ነው ይሄ ውራቸው እያያችሁ ፈታ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምን እሱ እናትየውም አጥቶታል አባትየውም አጠገቡም የለም እናትየውም እንዲህ ነው አጠገቧም የለችም ማለት ነው። ሞታለች ከሞት ተለይታለች ማለት ነው። እና ስለዚህ እናንታችሁም ደግሞ ማለት ነው በቃ እኛ ነው ወደዛ የምንሄደው እንጂ የሄዱበት አይመለሱም ማለት ነው። አሁን የፈለገ ሰው ከሞተበት እኛ ተራችን ጠብቀን ተራችን ስደርስ ሁላችን እንሄዳለን ማለት ነው። የሄዱ ሰዎች ደግሞ ወደኛ አይመለሱም። ስለዚህ እኛም ደግሞ በቃ የሆነ ሆኗል፣ የሞተ ሞቷል። ምንም ማድረግ አይቻልም፣ መመለስ አይቻልም። ለምን ተፈጥሯዊ ነው፣ እግዚአብሔር ነው ፈጠረው ማለት ነው መጀመሪያው እና ሁላችንም እዛ ስለማንቀርበት እናታችን እንደዚህ ሆናለች ብለን ሁሌ ትዝታ ያነሳን እንዳንለቅስ ነው የምለው። ይሄ ለምን ይቆጫል፣ ስንት ነገር ይሰማል። ግን መቼም እኛም እዛ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ አይዛችሁ ነው የምላችሁ። ይሄው ራቸው ያያችሁበት ተስፋ አድርጉ ነው የምለው። እሱ እናት የለችም አጠገቤ። ይሄው ሲጫወትበት ስለ እናቱ ምናምን አይጠራም። ለምን በቃ አውቋል። እናትየው አትመለስም፣ አባትየውም አይመለስም። ስለዚህ ምንድን ነው ያለው? እናትየው የለችም እናቴ ብሎ አጠገቤ አይፈልግም። ለምን ሞታለች፣ ያውቃል። ስለዚህ እኔ ለእብዝ ነው አለ። ለእብዝ ነው እንጂ እኔ ለምንም አይደለም። ለእብዝ ነው፣ ለእብዙ የኢትዮጵያ እብዝ ነው እናቴ አባቴ። በቃ አለቀ። እና አጠገቤ እናቴ የለችም ወይ እናቴ ቆማ ይሄን ስታይ ኖሮ ብሎ ለምን አይወራም? ለምን ውስጡ ቢቃጠልም በአፉ አውጥቶ እናቴ አጠገቤ ብትሆን ኖሮ ብለው ለሰውም ለራሱም ስለምከፋው በአፉ አውጥቶ አይወራም ማለት ነው። እና ስለዚህ ትናንትና ለማንኛውም ተደስቷል፣ ታሻንፏል። የሁለት ሳምንቱ ደግሞ ትንሽ ኢትዮ የ6 አመት ያልተገናኙበት እሷ የት እንዳለችም እሱም የት እንዳለች እሷም ስለማታውቅበት እሱ ፈልጎ ኢትዮን አግኝቶ የኢትዮጵያ ምድር ላይ ማታ
ከነሱ ጋር ፎቶ የተነሳሁት የተደሰቱት የተጫወቱት አሳልፋ ወደ አገሩን ተመልሳለች ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ከሁሉ ተሳክቶታል። ሰው ደግሞ ለሰው አይተኛም። እውነት እኮ ነው። ሰው ለሰው አይተኛም። ለምን? ይሄ ልጅ ምንም አላደረግም፣ ሰው አይነካም፣ ይሄ ክሌ ነው አይልም፣ ይሄ ክሌ ነው አይልም። ግን ወጥቶ እናትዮ የሞተች ከመሬት ውስጥ መሰደብ ይሄም የሞተ አይበልጥም ማለት ነው። ሰው የሞተ መሬት ውስጥ የምሰደብ ይሄም ሞቷል ማለት ነው። ግን የሞተ ሞቷል ተቀርቧል አይደል? ምድር ላይ ያለው ደግሞ በቃ ነፍስ ያለው ነው የሞተው ማለት ነው። ለምን? የሞተ ምድር ላይ ወይም ደግሞ መሬት ላይ የሞተች የተቀበረች የምሰደበው ምድር ላይ ያለው ደግሞ በቃ እሷ ሞታለች። ይሄ ደግሞ ሳይሞት ነው መሬት ውስጥ ሳይገባ ነው የሞተው ማለት ነው። እና እንደዚህ ማታርጉ፣ ሰው ማትስደቡ፣ የሚቀኛ ማትኑ። ሂደግ በቃ እኔ ለምሳሌ ይሄ ልጅ የሚሊየን ብርና የኢትዮጵያን ፋይዳ አለ እኮ ይሄ ብር። ይሄ ልጁም ተጫውቶ ሀብታም ቢሆነው ለኛም ይተርፋል፣ ለአገራችንም ይተርፋል፣ ለማንም ይተርፋል። ማንም ሌላ ሀገር እዛ አይሄድም። ልጁ እዛ ውስጥ ነው ሁሉ ነገር የሚሰራበት ማለት ነው። ስራን ቢፈጥርበትም ሆቴል ቢሰራበትም የፈለገን ቢያረግበት የኢትዮጵያ ምድር ላይ ነው የማረገው ማለት ነው። እና ስለዚህ እኔ የምለው ለሁሉ ሰው የምስተላለፈው ማለት ነው፣ ምቀኝነት ምንም አይሰራም፣ የትም አይደርስም። የትም በቃ ተመልሶ ራስክ ላይ ታፍራለህ። ማፍራት ነው እምላችሁ። በጣም አመሰግናችኋለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። ሁንድ ኬሰኑ ገለቶማ ኡልፋዳ ቱርቲ ጋሪ ሲኒፍ ሀተው ሼር ላይ ኮሜንት ጎቹ እንደገቲና ገለቶማ